fayyaar kafuun eekam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan abuunnoo waa beekote hanga xumura sagantaa kiyyaatti naaf faana turan affeerraa kiyya. Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagalootti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti miidhaa qaqqabsiisuun dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa irratti haleellaa diroonii raawwachuunis baramee jira. Oduu keenya biyya alaatiin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinken waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuu taasifamu irratti hirmaachuuf Israa'eliin galan. Radeebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagalootti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun ganamarraa godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagalootti diina adabee jira jedhame. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon ganamarraa aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qabsoo fi ganda Burqaa jedhamu keessatti mooraa waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhateen humna diinaa hedduu ajjeese kanneen biroos madeessuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatee mooraa isaanii qabachuun dhuunfatee jira jedhamee jira. Aanichatti wal waraansi qaamolee lamaan gidduutti adeemsifamaa jiru jabaatee kan itti fufee waggaa ta'u yeroo garagaraatti wal haleelaa turaniiru. Humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti miidhaa qaqqabsiisuun dhagahamee jira. Daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun humnoonni waraana faashistii PP fi hidhattoonni naannolee adda addaa miidhaa qaqqabsiisaa kan jiran waggaa ta'u yeroo ammaa maqaa hojii waloo naannolee jedhuun uummata Oromoo hiraarsaa jiraachuunis himamaa jira. Kibxata kaleessaa Guraandhala 6 bara 2024 humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa daangaa Oromiyaa seenan humnoota waraana Impaayera Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa jedhaman waliin sochii ganama sa'aatii 12 irraa eegalanii taasisaniin Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda bareedduu baroo lammaffaa jedhamutti bobba'uun namoota maqaan isaanii Ahmad Ahmadii fi Muhammad Ahmad jedhaman reebicha irratti taasisuun saanjaan waraananii haalli fayyummaa isaanii yaaddessaa ta'uus beekamee jira. Dabalataanis jiraattonni gandoota adda addaa lubbuu isaanii oolfachuuf jecha bosonatti dhiyeessuun hanga gabaasni kun qindaa'etti rakkoo ulfaataa keessa akka jiran dabaluun ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa haleellaa dirooniin ajjeesuu itti fufee jiraachuun dhagahame. Waraanni faashistii PP karoora uummata Oromoo loluu jabeessee itti fufuun ganama har'aa lixa shaggar aanaa Jibaat keessatti marsaa lamaaf haleellaa diroonii kan taasise ta'uu mirkaneeffanneerra. Kana malees waraana lafoonis qe'ee qonnaan bultootaa irratti moortora dhukaasa akka turan maddeen keenya ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkootti haleellaan diroonii raawwatamuun dhagahamee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa naamusa waraanaa hin qabne seera itti fayyadama meeshaa waraanaa cabsuun qe'ee uummata siviilii meeshaalee qilleensaa fi lafoo gurguddaan haleelaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Sababa haleellaa kanaanis namoonni qe'ee isaanii irraa gadhiisanii baqachaa jiru jechuun maddeen keenya bakkicha irraa nuuf eeranii jiru. Dhaabbileen siviilii 15 ol ta'an kan dubartootaan hoogganaman waamichi nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka taasifamuuf waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen siviilii dubartoonni hoogganan kunneen nuti nageenya barbaachisan mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamuu akka qabuu fi waliigaltee irra ga'amuu akka qabuuf waamicha dhiyeessina jechuun waamicha taasisanii jiru. Kana malees qaamoleen biroo hidhannoodhaan falmaa jiran mootummaa Itoophiyaa waliin rakkoo isaanii karaa nagaa ta'een marii araaraaf of qopheessuu qabu jechuun ibsa qabxii 7 qabu armaan gadi baafatanii jiru. Qabxiin ibsa isaanii tokkoffaan akka dhaabbilee fedhii siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'anitti biyya kana keessatti nageenya fiduu fi nageenya akka dhufuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waldhabdee yeroo dheeraa gidduu isaanii turee fi balaa guddaa qaqqabsiise kana mariidhaan furuuf murteessanii mariitti seenuu isaanii guutummaatti ni deeggara jechuun ibsanii jiru. Qabxiin dhaabbileen kun baasan lammaffaan mariin jalqabame kun gufuu tokko malee
waan kaayyeeffate jalqabame fiixaan baasee akka xumuramuuf akka dhaabbilee siiviliitti gahee nurraa eegamu raawwachuuf qophii ta'uu keenya ni beeksifna jedhanii jiru. Qabxii sadaffaan dhaabbilee kana bakka wal dhabdeen dhukaasaa dabalatee jiru kamittiyyuu dubartoonni miidhamoo adda ture keessumaa immoo walakkaa uummata biyyattii ta'anii mariiwwan amma ammaatti geggeeffaman lameen marii Piriitooriyaa fi Taanzaaniyaa irratti dubartoonni hirmaachuu dhabuun isaanii ni beekama. Kanaaf mariiwwan egeree biyya kanaa murteessuu danda'an gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiran keessatti mootummaanis ta'ee dhaabbileen morkattootaa hunduu xiyyeeffannoodhaan dubartoota hirmaachisuu irratti hojjechuu akka qabanis ni dhaamna jedhaniiru. Afuraffaa adeemsa marii marsawwan lamaan hanga ammaatti ture keessatti hirmaachisummaan dubartootaa duwwaa ta'uyyuu marsaa yookaan marsawwan itti aananii dhufan keessatti gammi lameenuu dubartoota akka hirmaachisuu fi fakkeenyummaa gaarii dhaloota itti aanuuf akka dabarsan ni dhaamna jechuun ibsa baasanii jiru. Ibsi qabxii shanaffaa dhaabbilee kanaa marii keessatti hirmaachisuu irraa ka'ee waliigalteen yeroo uumamuu irrattis hojiirra oolmaa fi firii waliigaltee uumamuu irratti akka fayyadamtootaattis ta'ee akka qooda fudhattoota hojiirra oolchitutti shoorri isaan taphachuu qaban akka kennamuuf waamicha ni goona jedhaniiru. Jaaffaa biyyi kamiyyuu walakkaan miseensota biyya ishee utuu hin hirmaachisin guddina giddu galeessa galmeessisuu akka hin dandeenye hubachuudhaan qaamni biyyattii keessattuu hojii hiika qabu hojjechuu barbaadu kamuu bifa hirmaannaa fi qooda fudhattummaa dubartootaa ol kaasuu danda'uun karoorfachuu fi hojjechuu akka qaban waamicha ni dabarsina jedhaniiru. Qabxii torbaffaa fi inni dhumaan dhaabbileen dubartootaa kun baasan dhumarratti mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumurame kun yeroo gabaabaa keessatti deebi'ame qaamota hidhatanii socho'an biroo wajjin waliigaltee fi araarri waaraan uumame ummanni keenya yeroo dheeraaf gidiraa keessa ture yeroo dhumaatiif akka haara galfatu akka taasifamuuf waamicha ni goona jedhanii jiru. Dubartoonni kun itti dabaluun nagaa fi dagaaginni biyya keenyaaf haa ta'u hirmaannaa dubartootaa guddina hunda galeessaaf jechuun dhaadatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuuf taasifamu irratti hirmaachuuf Israa'eliin galan. Ministeerichi dhimma nageenyaa baha giddu galeessaa keessumaa immoo dhimma Gaazaa irratti mari'achuuf Yerusaalemiin seenuun isaanii dhagahamee jira. Walgahii guyyaa dura Masrii fi Qatar keessatti taasifameen bu'aan gaariin argamuun nageenyi baha giddu galeessaa tasgabbaa'uu danda'a jedhamuun abdatamaa jira. Erga waraansi garee hidhataa Hamaasii fi Israa'el gidduutti uumame as ministeerri ajaalaa Ameerikaa kun yeroo shanaffaaf gara bakkichaatti imaluu isaanii Blinken gara Yerusaalem kan imalaniif waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuuf taasifamu keessatti hooggantoota Israa'el waliin mari'achuufis jedhamee jira. Waraanni Gaazaa erga eegalamee booda Galaana Diimaa dabalatee balaan siyaasaa fi dinagdee hamaan naannicha mudachuun ni yaadatama. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Akkasumas miidiyaan keenya jabaatee gara fuulduraatti dhimmoota Oromoo irratti akka hojjetuuf deeggarsa keessa nuuf taasisuun gareewwan hedduu keessatti walii qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.